Dhibee waa dagachuu irraa akkamiin of eeguun danda'ama? Dhaabbanni fayyaa addunyaa qajeelfama kana jalqaba akkatti namoonni dhukkuba waa dagachuu irraa of ittisan baaseera. Carraa dhibee kanaaf saaxilamuu xiqqeessuudhaaf namni tokko maal gochuu akka qabuu fi hin qabne himeera. Wantoota dhiisuu qaban keessaa tokko tamboo xuuxuu fi alkoolii baay'isanii dhuguudha. Soorata fayyaalessa ta'an soorachuun faayidaa akka qabu ni gorfama. Rakkoo kana xiqqeessuudhaaf sammuu shaakalsiisuun barbaachisaa ta'uu ragaan gahaa ta'e dhibus garuu qorannoowwan tokko akka faayidaa qabu ni himu. Rakkoo waa dagachuu guutummaa addunyaatti namoota miliyoona 50 kan miidhe yommuu ta'u caalaatti dabalaa dhufeera. Hanga ammaatti karaa namoonni carraa tokko kanaaf saaxilamuu xiqqeessuu danda'an malee wallaansi dhibee kana fayyisuu danda'u hin jiru. Dullumni rakkoo kanaaf sababa olaanaadha. Haa ta'u malee kun uumama yookaan kan yeroo dullumaan hin oolledha jechuu miti. Sanyiin daddarbuunis gahee guddaa qabaata. Garuu sababoonni dhibee kanaaf hedduun jijjiiramuu ni danda'u. Ogeessonni akka jedhanitti haala jireenyaa jijjiiruun carraa dhibee kanaan qabamu harka 3 keessaa harka 1 ni xiqqeessa. Qajeelfamni beekuunis akkana jedha. Sochii qaamaa hojjechuu. Ogeessonni warra jaaran dabalatee torbanitti yoo xiqqaate daqiiqaa 150 sochii qaamaa giddu galeessa ta'e taasisuu qabu. Immoo itti karoorfachuudhaan kan akka biskiliitii oofuu yookaan hojiiwwan guyyuu mana keessaa ta'ullee ni mala. Tamboo xuuxuu dhaabuu. Tamboo xuuxuun sammuu fi qaamaaf gadeedha. Sirriitti nyaachuu. Soorata fayyaalessa kan akka nyaata bishaan keessatti argamanii fi muduraalee fi fuduraalee hedduu fayyadu. Viitaaminoota bifa kiniiniidhaan kennaman waliin hin rakkatina. Isaan kun rakkoo dagachuu hir'isuu danda'u kan jedhu ragaan hin jiru. Alkoolii hedduu fayyadamuu dhiisa. Hedduu dhuguun baay'ee balaa qaba. Qorannoon tokko garuu alkoolii giddu galeessa fudhachuun rakkoo waa dagachuu ni xiqqeessa jedhanis ragaan ga'aan yaada kana deeggaru garuu hin jiru. Sammuu shaakalsiisuu. Qorannoon tokko akka furmaataatti kan kennan hojiiwwan sammuu tokko akka tapha jechootaa fi taphoota kompiitaraa bu'aa qabeessa ta'uu mala jedhu. Hariiroo gaarii qabaadhu. Rakkoo waa dagachuu akka dhaabu yookaan hir'isuu danda'u wanti mirkaneessu kan hin jirre ta'ullee biyyoota waliin hariiroo hawaasummaa gaarii qabaachuun fayyaa gaarii qabaachuuf ni gargaara. Ulfaatina kee sadarkaa fayyaalessa ta'etti eeggachuu, fayyummaa qabaachuuf soorata gaarii soorachuu fi sochiiwwan qaamaa gahaa taasisuu kan jedhame waliin wal sima. Dhiibbaan dhiigaa olaanaa jiraachuu isaarraa of eeggadhu. Dhibee waa tokko dagachuu fi dhibee dhiibbaa dhiigaa olaanaa walitti dhufeenya qabu. Dhukkuba sukkaaraa qabaattee wallaanami. Sukkaara dhiiga kee keessa jiru sirriitti to'achuun rakkoowwan fayyaa wal xaxoo ta'an kan akka dagachuu xiqqeessuuf gargaara. Coomni yoo jiraateef hubadhu. Kun dhibee kanaaf carraa saaxiluu ni qaba. Garuu wallaansi cooma jiru of keessaa baasuun dhibee kana hambisuu danda'u isaa ifa miti. UK keessatti qorataan Alzheimer Dr. Carol dhacee sanyii dhaalee jijjiiruun kan hin danda'amne ta'us qajeelfamawwan haaraa ba'an kan hordofuun rakkoo kan ofirraa xiqqeessuu ni dandeenya jechuun garummaa qajeelfama kanaa mirkaneessaniiru.